Ayyee harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma barame keessummoota haaraa waliin walitti deebineerraa egaa keessummoonni koo kanarraa har'a imalli keenya gara Sadan Sooddoo yookaan godina Shawaa Kibba Lixaa artistoota achi argamaniin walitti deebineerraa warra Sadan Sooddoo baga nagaan dhuftan. Ayyee baga nagaan nu edda. Eenyurraa jalqabnu Abdiirraa moo Taaseerraa jalqabna? Waliif golchan. Abdii baga nagaan. Ayyee galatoomaadha. Weellisaa Abdii Alamaa yookaan Liiban Daadhiin jedhama. Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Adaadiitti dhaladhe. Mana barumsaa Adaadii fi Leemman Sadarkaa Lammaffaa achitti baradhee achiin booda immoo gara Yuunivarsiitii Amboo eebbifameen achiin booda immoo gara jireenya dhuunfaatti deebi'ee jechuudha. Walitti deebina. Ayyee tasee ati sitti fufii tasa maan eenyu immoo akkuma Abdii kana echaa baatee lafa Oromiyaa kam keessaa mul'attee baala riivoo. Ayyee galatooma. Ani weellisaa Tasammaa Adaree Bantii naan jedhani kanan itti dhaladhe godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Sabbataa Hawaas ganda Waleefeekkaa Gooxii Liiban jedhamutti dhaladhe akkasuma mana barnootaa Waleefii Eekkaa elementarii hanga kutaa 8 achitti baradhe sana booda gara iskuulii magaalaa Tafkiitti darbee maatiin ijoollee dhiiraa ijoollee biraa waan hin qabne rakkina rakkoo isaaniitiif jechaan gara maatii gargaaruutti deebi'ee barnoota adda kutee sana booda immoo gara weelluutti ceete. Namatti tola. Egaa akkuma dura kaasee kabajamtoota daawwattoota keenya imalli keenya kanarraa gara Sadan Sooddooti jenneerra. Bachoonis Sadan Sooddoo miti? Golqabataadhu. Golqabataadha. Tokkuma bal'ina irraa kaasuu dandeenya gulanatti. Egaa garanatti yeroo deebi'u iskuulii wajjin akka baranne na yaadadha yookaan na dursi ta'u kan sin dursa yeroo goofaree filtee dhiichistu faana yaadadha nama dhageessu iyyuu. Tasee gara keetitti nan deebi'a. Mee Abdiin weelluu carraa kamiin jalqabde iyyuu sanumaayyuu waan irraa haasa'u kootiin dura yaa'u tokko amma tokkoon illee sin beeka. Iskuulitti fa'aa yeroo dhiichistu yeroo nu dhiichisti yeroo nu sirbisiistus na yaadadha iyyuu baala goofaree turte iyyuu yeroo san inni osoo jiraate baala riivoo akkuma jedhe baala goofaree siin jechuun hin hafu. Mee Abdishaa. Ayyeen dhugaadha gara muuziqaa yookaan immoo gara aartii kan hin dhufe innaan mana barumsaa baradhu gumii afaan Oromoo jira ture. Gumii miini miidiyaa sin jedhu yookaan immoo gumii aadaa aartii sin jedhama. Achi keessatti walaloon dhiyeessan ture geerrarsa sirba wantoota akkasiitiin hirmaadhaa ture. Gaafan immoo guddadheetoo sadarkaa ofii waa yaaduu fi ofii waa murteessu irra ga'u immoo gara maxxansa muuziqaatti galee jechuudha. Akka carraa ta'e muuziqaan dura hojjettee hojiirra ooleyyuu. Muuziqaa gara muuziqaa afurii uummata biraan ga'ee jira. Muuziqaa 3 kiliipidhaan muuziqaa tokko immoo oodiyoodhaan. Garuu wanti asirratti hubatamuu qabu kaniin muuziqaa maxxansuu eegale sa'a sanatti diddaan maastar pilaanii yookaan immoo sochiin diddaa qeerroo yookaan immoo sagantaan yookaan pirogiraamiin qabsoo uummata keenyaa sa'a sanitti waan finiinaa tureef sirboota qabsoo jabana asan keessa illee hojjedheen ture jechuudha. Sirbi kiyya jalqabaa akkuma isin beektan sidhee bochaan ture bara dheeraa arra rabbiin haa galatu eegaa si argadheera barruu koo dhoksaa koo hiyyummaa sammuu hamtuudha guddaa nama miti bishaan keessa taa'anii bishaan dheebotanii waa xiinxalan malee baaniin galanii kan bilchaateef bilcheessa abbaatu waan ofii jabeessa egeree boruu dhaloota sororsa kitaaba dubbisuun guutuu nama taasisa kai tattaafadhu kai yaa dhaloota qubee seena dagachuun koo guddaa na hubee ana guddaa na hubee tattaafadhu kai yaa dhaloota qubee seena dagachuun koo guddaa na hubee ana guddaa na hubee Kitaaba dubbisuun nama qaroomse akka uummataa ifatti baase damaa fi gagaa gargar baase durree guddinaa si agarsiise tattaafadhu kan yaadaloo
jechuudha. Ayyee Abdushaa gara keetitti ni deebina. Mee immoo gara Baalariifootti. Taseen Baalariifoo kanaan dura sirba biraa hojjettee immoo Baalariifoon jalqaba keeti. Ayyee sirba kan inni dalaguu eegale bara 2013 yeroo ayyuun keenya obbo Jawaar Mohammadii fi du'a haceetiin booda kananii karaa artii dhufe. Sana duras fedhii artii osuma hin qabu isarra dhaabbadheen xiqqin garaa kiyyatti Oromee gara artii miira waan natti dhaga'amu gadda haceetirra dhaabbadheen saniin booda hojii tokko duuma isaatii wal qabatee dalagee jechuudha. Hojii kana malee kiliippii 5 qaba. Baalariifoon dura kan hojjetame jira jechuudha. Hojii 5 qaba. Suni waa'ee haceetirratti ture? Maalinni yuutii birra jira moo gadhiifame? Jira. Akkasumatti yaadachiisnu daawwattoota. Ayyee. Jubbutoon galaada galaa goonni nyaatu butataan garaatii kiibatu didaa koo jabaa koo goota roorroo didoo kasabaa falmatu leenca maaliif doo amma ga'u beeku kanaaf jiratatu obsi yaadidaa koo barri seenaan gatu angoo hotan barbaada hayyuu koon barbaada Acaaluu leessa of duraa si dhabu garaa nama beessa gara laala tarii leencana galma isaa dachi gara fi bosona goota dhiira yaada hamma yoona riqicha qabsoodha didaa booree baasu cabsa wanjoo gabrummaa boorata dandaraasu kiyyeeffamtee naftu dhufa guyyaa hanati kiyyoo baatu naaf obsi sifuu maalan jira yoon tureeffamamii dhufa jabaanniidha amma sirraa cabsee si baasa gidira tukaan biyya haate jaallammee kadhamnee kan bineensi nyaate obsi yaa jajjabe obsi yaa geerransoo kaayyoon manaa baate irraa gadeen tabbaa silaa buunniinu garbummaa baanne too ol deebinee jiinnu warri nu saamtanii warri nu dhaantanii salbaatto dinniifnu. Dhugaa baay'ee bareeda. Yaadannoo Hacaaluutiif hojjetameeyyuu sirbi kun? Ayyee isumarra dhaabbadheen miira keessa galee walaloo kana weellisaa Dabalee Qixxaataa jedhama mucaan suni waliin walaloo isaatis jeedaloo isaatis waliin barreessine sana booda du'a isaa kan waggaa tokkoffaa irratti hin gallakkise jechuudha. Waggaa tokkoffaa. Waxabajjiitti gallakkise. 2013. Baay'ee bareeda baay'ee. Sana booda sochiin itti fufee amma immoo gidduutti Baalariifoo kana dhiyoo hojjette natti fakkaate. Ji'a 3 dura kan inni hojjedhee gara. Ji'a 3 miti? Ji'a 3 kun itti deemaa jira. Hojiileen dura hojjedhe keessaa hojiin uummata biratti jaallatamee baay'ee dhageettina argate isa. Gidduutti immoo 2013 hanga 2016 gaappii gootee turte jechuudha. Hojii 4 dalagee erga saniis. Hojii 4 dalagde. Kiliippii 4 qaba. Kanaafuu Baalariifootti osoo hin ce'in isaan irraa haasa'uun dirqama jechuudha. Gara Abdiitti tan deebi'a. Abdii sirba lamaan nuun jette sanaan booda immoo kan biraas sirbi tokko kanaafuu jira natti fakkaate kan ergasii hojjette. Sirbi tokko jira. Innis akkas jedha jechuudha. Siifan kufee kaam yaa zinnaare sakaalaa kuttee dhuftaare. Siifan kufee kaa yaa zinnaare sakaalaa kuttee dhuftaare. Siifan kufee kaa yaa nagaase baraanaa waree gabaase. Siifan kufee kaa yaa nagaase baraanaa waree gabaase. Gaggabsiteen isinii booftii summii dhabaatti. Garaa ormaan keetii.
baane irra baane yartuu irra baane wayyoo irra baane akkasidha jechuudha. Baay'ee bareeda. Baay'ee sirboonni kee anamma yeroo onnee sirbaa akka qabdu haayiskuulii dhumatti yeroon si argu san shimala kanaan illee ni dhiichistaa. Dabtara yeroo karaa deemtu malee waan si harkatti argu natti hin fakkaatu. Onneen si keessa jira onneen sirbaa. Ergasii garuu caarraa sirboota kee baay'ee amma kan naa kaaste anamma naa kaaste kana fa'aa hin beeku iyyuu ani. Mooroof kan ittiin beekamte sirba dura Beeljigii kan jiru san natti fakkaata. Kan dhokatan baay'eetu jiru iyyuu jechuudha. Hedduu jira. Walumaa galatti hanga bara 2011tti walitti aanseen hojjetaa ture jechuudha. Sirboota qabsuullee jechuudha. Amma sirba irra baanee kana gallakkisee ji'a 3 turre bakka kallattiidhaan mana hidhaatti darbatame. Naannoo 2011 gara dhumarra jechuudha. Achi kaasee immoo amma gara waggaa 5 mana hidhaa Qiliintoo Qaallittii Baaturraan gallakkifame amma bahee kana jechuudha. Naannoo ji'a 2 yookaan ji'a 3 dura bahee tasquba qabda. Namoonni hedduunis maatiin gollee quba qabu. Ji'a 3 boodan mana sirreessaa Baaturraa gallakkifame. Achiin booda mana hidhaatti darbatame waan gara muuziqaas ittiin deebine jechuu barbaadeni. Mana hidhaa ammam turte Abdii? Walumaa galatti mana hidhaa kan hin ture waggaa 5 jechuudha. Du'a yookaan immoo wareegamuu daadhii galaaniin booda egaa daadhii galaan awwaallee kaane achi hordofamaa turre. Achi sirba kiyya irra baanee kana gallakkisee ji'a 1 kan ji'a 2 guunne bakka achi booda mana hidhaatti darbatame. Mana hidhaa turtii waggaa 5 booda ba'ee amma eegan ba'ee naannoo ji'a 3 jechuudha. Beekaanillee quban qaba. Daawwattoonni akka awweer ta'aniif malee egaa kan ta'e waa'ee mana hidhaa kanaan booda immoo egaa baatee maal akka yaaddu kan deebinee irraa soofnu ta'a. Baalariivoon sirba Baalariivoo fi sirba amma naa kaaste sana jidduu sirboonni jiran maal turan? Finfinneerraan bubbisaami ana honne koona raasa. Badeen nufaa waan ofiitoo sanyii badaada dilgaasa. Finfinnee biyyaa tufa kottu yaade baabeetiyaa eenyu kan gamoo irratti ijaarrate anuusi maleen qabu kottu yaade baabeetiyaa suma kaanonnee kiyya fuudhate. Finfinnee biyyaa tufa kottu yaade baabeetiyaa eenyu kan gamoo irratti ijaarrate anuusi maleen qabu kottu yaade baabeetiyaa suma kaanonnee kiyya fuudhate. Fageenya qaxxaamure kottu yaade baabeetiyaa ansi argachuu dafan jaawware. Sibira tafte koto yaade baabeetiyaa sibira tafte akkam gootare ogaa walli soo galtu koto yaade baabeetiyaa sabbataan gorii naga gaafadhu anuusi maleen qabu koto yaade baabeetiyaa galme seenatii na iyyaafadhu burqaa hoora Finfinnee koto yaade baabeetiyaa masqalaa barii itti reeffannaa nutuu wal maleen qabnu koto yaade baabeetiyaa manguddoo biyyaa wal dhaggeeffannaa. Bokkaan ganna roobe caame fulbaana ishkeeke awwiisi raddaangatee barimaana ishkeeke bokkaan ganna roobe caame fulbaana ishkeeke awwiisi raddaangatee barimaana. Isatti aansee kana dalagee sana booda immoo hojii irreessaa tokkollee kanatti aansee hojii irreegan dalagee innillee Yaaboo karranuu banime. Yaaboo karranuu banime. Birraatu bariyee karranuu banime. Yaaboo karranuu banime. Boruu gannaa baanee karranuu banime. Yaaboo karranuu banime. Boruu gannaa baanee karranuu banime. Kabira genye karanu banime refaju demna karanu banime malkati ol genye karanu banime ya waga malka unte ya waga tulumte waga bakuracha Baay'ee bareeda. Sirbi dura naa kaaste sun haraayyuu tuulama kan nama jechisiisu keessaa amma gara salaaletti
shoqoxee wanti jedhamu hin beekamu. Amma riitimiin sirba naa dura naa kaaste sana amma tuulama dhuguma wanti wal fakkeessu waan baay'ee jira. Seenaa waliin sheer godhan qofa osoo hin ta'in biitiin sirba isaaniillee aadanillee waan baay'een wanti wal fakkeessu jira. Ishkeekkee pappaan waan akkanaa of jalaa qabdi. Namatti tola baay'ee. Sana booda immoo gara Baalariivoo kanatti dhufte. Kanatti aansee hojiin biraallee jira. Okay. Innillee. Sadii walitti aansitee dalagdee jechuudha. Dubbii lafaa kuni lafeedha. Dubbii lafaa kuni lafeedha. Asiranii asi jiru kuni fafeedha. Dubbii lafaa kuni lafeedha. Kaoo yaa Oromoo qulqulluu konnee nyaanna lafa gurguru. Kaoo yaa Oromoo qulqulluu konnee nyaanna lafa gurguru. Kaoo yaa Oromoo hamdii shukutii gattaayee barbuuti. Kaoo yaa Oromoo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Kaoo yaa Oromoo qulqulluu konnee nyaanna lafa gurguru. Kaoo yaa Oromoo qulqulluu konnee nyaanna lafa gurguru. Kaoo yaa Oromoo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Kaoo yaa Oromoo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Oromoo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Tolee koo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Wallaggaa mudii shukutii gattaayee barbuuti. Iyyuu koo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Arsii koo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Jalduu koo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Booranaa mudii shukutii gattaayee barbuuti. Gujii koo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Walloo koo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Shawaa koo mudii shukutii gattaayee barbuuti. Harargee mudii shukutii gattaayee barbuuti. Matakkaal mudii shukutii gattaayee barbuuti. Gattaayee barbuuti. Gattaayee barbuuti. Gattaayee Finfinnee qorqoorroo balbala shanii. Tole tole koora fardatti tole koora fardatti tole koora fardatti tole daalee yaabbiti tole hiriyaa wal bira tole jette. Akkasiiti kanallee dalagaa. Dhadhan sooddoo dhugaa rabbi. Baay'ee ajaa'iba baay'ee. Kanatti aansee baruma kana akka carraa ta'ee bara darbee waggaa darbee ji'a caamsaa keessaa mana sirreessaa galeen ture. Okay, mana sirreessaa galtee iyyootis. Galee baay'een turre. Manni sirreessaa kun baay'ate maalinni waan isaa. Guyyaadhuma nuti amma dubbii lafaa jedhu kana gallakkisuun akka carraa ta'e gaafuma isaa sirbii kaallee gallakkifama. Okay. Caamsaa guyyaa afurii. 2018? 2016. Baruma kana 2015 bara darbee jechuudha. Okay. Bara darbee caamsaa guyyaa afurii gaafuma hojii amma dubbii lafaa kun lafeedha jedhuuf sana booda torbee tokkoof hidhameen bahee akkuma nachi beenan hojii tokko dalagee geerrara hojii gootati. Kanaaf isarraa illee mata duree isaa isiniif hin jedhaa jechuudha. Hojii geerraraa. Hojii gootati. Waadaan garaa sisiniidha maal baasuudhaaf damaraasu ammattu saalli qilleessa qaweef sodaan qabnu naasu ayyootoo yaa marrabeeto garaan alaa nama raasa obsiyaa yoo jajjabeeto roorroon manaa nama baasa obsiyaa yoo jajjabeeto xiiqiin manaa nama baasa obsiyaa yoo jajjabeeto haariin manaa nama baasa. Obsiyaa yoo jajjabeeto haariin manaa nama baasa. Geerrare kaleessa geerrare har'ana geerrara biyya abbaa keenya diinima weerara. Dur isaantu tiksee har'ammoo nu tiksa kaayoo jaalleewwanii kaayoo gootawwanii. Akkamittan noksa kan garaa nun baane kan irbuu ishin niggaa
kutana dambanu kawe gandam banu jetani didani nu bare gamtani jalma garza habari gada gamadati muhe abdodi abama mititu bikazu bantiti mata jajabsa fabanga yobadi hirana gajale dada jobaruti mari galani bi dada johulata ana hamiti bari sena dudubata yatahaddatha biru ya magari dunu bada dalil gaza faile bidati lammi baradatu mirkaza gafata daloni sarmudi bacheti yodiki yagara suduki gonni biyega jabam biyega muya gantu mugi Silaa dusunoltu maaliif sodaannaa itti kuti. Duutinoltu yoo du'an immoo du'a gootaa du'uudha seenaa dalaganii du'uudha. Akkuma kaleessa gootonni keenya hayyoonni keenya gootonni nama fakkeenya maqaa dha'e kuni hundi isaanii warra kalee seenaa gaarii hojjetanii nu dhaalchisanii nus immoo bakka isaanii buuna jechuudha. Baay'ee namatti seenaa isaanii kan nullee immoo akkuma har'a himaanaa hacee himaanaa daadhii himaanaa heebbisaa himaanaa gootota keenyaa akkuma irraa fuune kanatti nurree himaanaa kana galmaan geenye dhaloota nu duuba jirutti dabarsinaa jechuudha. Ergaan sirbichaa sana. Ergaan sirbichaa kana. YouTube irra jiraa? YouTube irra jira. Obsiyaayyoo jedha. Obsiyaayyoo jedha. Baay'ee bareeda ergaan isaas gatii ta'eef. Baay'ee sirboonni isin kaastan hundumtu yoo kallattii ni argamu yoo ta'e imbuusa jiru hundi isaanii YouTube irra jiru. Kanaafan eessa akka jiru si gaafadha. Kanatti aansee immoo hojii yeroo dhiyoo kana dalagee Baadariifoo itti deebina. Garanatti immoo deebine asuma achi jennee taphannaa amma immoo gara abdiittan deebi'a yookaan liiban daadhii yookaan abdiin ka yeroo dheeraan booda immoo turreerra haayiskuulii gabaan iyyuu waliin agarnetti fakkaate isumaayyuu na dursitaa yommuu ati yeroo sanitti ka wanta baay'eetu tureeyyuu barattoonni yeroo aarsaa itti kaffalaa turan hayyoon baay'een yeroo aarsaa itti kaffalaa turan elementarii kaasee waan argaa guddanneedha sirna darbe keessatti hacuuccaa baay'ee ture sana wal qabatee siinafnee waggaa 5 dhadhamattee baatee haa ta'u goota inuma nama mudata. Mee gara artiitti ni deebina mee waa'ee sadan sooddoo ati barsiisas gatii taateef Amboo Yuunivarsiitiitti akka maal qo'atteeyyuu? Cooperative accounting qo'adhee jira. Kan barsiistu haayiskuulii akka barsiistu nan beeka gara maayin Zuwaay? Baatuu ji'oogiraafiin barsiisaa ture. Barsiisaa ji'oogiraafii turte? Waan fiildi keetiin argattu kaabala Related rakkoon qabu sooshaaliidha. Sooshaaliidha waan ta'eef. Barsiisummaa hammam barsiiste? Barsiisummaa waggaa tokkoof ji'a ja'a waan akkasii. Waggaa tokkoof ji'a ja'a barsiiste. Osuma achi jirtu kun haappiin godhe. Utumaan barsiisaa jiru muuziqaa maxxansuutiin ka'ee achi gara muuziqaan deebi'ee ittiin fufne hojii mootummaa jechuudha. Sadan sooddoo mee waa'ee sadan sooddoo kana abdiin barsiisaa gatii ta'eef irraa nu haasa'u. Nullee dhimma biraatiin. Hayyee akkuma beekamu sooddoon yookaan immoo sadan sooddoo kan jedhamu asii gaafa deemtu sabbatarraa jechuudha. Finfinnee irraa baatee karaa sabbatarraa gaafa deemtu Awwaash gamatti qubatanii bal'inaan argamu sooddoo ilmaan 3 qabaa. Liiban, Maallimaa fi Oditu qabaa jechuudha. Gosti sadan kun aanaa sadan sooddoo, sooddoo daachii, Qarsaa Maallimaa, Tolee yookaan immoo Baantuu naannoo jedhamuu fi bachoon wal daangeessanii qubatanii argamu jechuudha. Oromoonni sooddoo kuni akkuma Oromoo isaan biroo sooddoo kan daachitii, daachi immoo kan tuulamaati. Tuulamni ijoollee 3 qabaa, bachoo, galaan, daachi jechuudha. Kun fincaan tuulama 3 yookaan immoo ijoollee tuulamaa jedhamu jechuudha. Kunneen sadan kun ijoollee tuulamaa jedhamu yookaan immoo tuulamni ijoollee 3 qabaa jechuudha. As keessatti immoo bal'inaan wanti nuti beekuu qabnu ilmaan sooddoo kuni naannoo Odaa Kallachaa jedhamutu jira. Iddoo Odaa Kallachaa kanatti
jiddugala kana yookaan immoo odaa nabeetii seera tumame seerna gadaa yookaan immoo seerota gadaa ba'an kan caffee galeessi yookaan immoo yeroo ammaa kana afaayaa'ee kan jedhamu caffee galeessi kun seera gadaa achitti tumame sana odaa kallachaa kanatti dhufee lallaba yookaan immoo uummataan gahaa jechuudha. Uummanni kun immoo of jalaa balbala sadii qaba akkuma dura isinii ibsee Sooddoo ilmaan sadii qaba. Liibaan kophaatti, maallimni kophaatti, odituun kophaatti maatiidhaaf yookaan immoo iddoo qubatanii jiraniif seerota ba'an kana seera gumaas haa ta'u, seera ittiin jireenyaas haa ta'u, seera fuudhaaf heerumaas haa ta'u, seera abbaa Oromoos haa ta'u hunduma isaa ni bittinsuuf yookaan immoo ni raabsuuf jechuudha. Deebi'anii uummanni Sooddoo kun Bachoo faana immoo malkaa Qunxurree irratti yeroo birraa yeroo ganni ba'ee birraan dhufu Bachoon obbolaadha dhalootaanis wal keessa jiru. Irreessa kana malkaa Qunxurree irratti hirreeffatu jechuudha. Malkaa Qunxurree jechuun beekamaadha. Iddoo lafeen ilma namaa guutuunsaa waggaa miiliyoonaatiin lakkaa'amu achitti argame. Homo habilis kan jedhamu achi jira. Homo habilis yookaan immoo ilma namaa modern yookaan ammayyaa kan ta'e dammaqe kana jechuudha. Ilma namaa dammaqee waa hunda waa hojjechuu danda'u kana lafeen isaa guutummaan isaa achitti argama. Kanaanis hin beekama iddoon suni. Malkaan Qunxurree kanatti immoo Sooddoo gama sirraan dhaabbataa gama narraan Bachoon dhaabbatanii dabareedhaan wal harkaa fuudhaa walitti lallabaa eebbaan malkaa san saaquu jechuudha. Garuu haa ta'uuti immoo yeroo baay'ee yeroo ammaa kana akka beekamtii arganne ta'e irreessu maaliifuun irreessi sun hora Finfinnees ni dursa hora Bishooftus ni dursa jechuudha. Guyyaa kamisaa ta'e baay'inaan jechuudha. Ji'a fulbaana keessa guyyaa kamisaa dursee waan irreeffatamuuf uwwisa miidiyaas hin arganne akka yaadamutti akka barbaadamutti uwwisa miidiyaa hin argamne kana meebii tariitii itti gaafatamummaa akka dhuunfatti qabaachuullee baadhu abbootiin gadaa waan kana akka sirreessaniin yaadaa maaliifuun durseeti irreeffama irreessi kun akkuma beektan kalaandarii irratti jechuudha. Guyyaa kamisaa kana irreeffatu malkaa Qunxurree irratti. Oromoon Bachoo fi Oromoon Sooddoo lagaa gamana ganna Awwaash waan guutuuf addaan kutaa akka ammaa kana miti dur riqichi hin turre riqichi tures riqicha mukaatti ture hanga xaaliyaaniin dhufee hojjetutti jechuudha. Yookaan immoo bidiruu gamanaaf gamasii hidhaniitu bidiruu kanaan harkifamtee gamasitti ceeta gamasitti deebita jechuudha. Seenaa isaatiin wal qabatee makuma isaatiin irraa illee yeroo riqichi hin jirre dubartiin carqii isaanii ol qabatanii yeroo ce'an dhiirri immoo yeroo surrii isaa yeroo baafatee ce'u sanaan wal qabatee maqichuu malkaa Qunxurree jedhame. Malkaa Qunxurree jechuun na of kolchedhanillee waa marga jiidhaatti darbite illee ceeta jechuudha lagichi. Lagichi baay'ee guutaa laga Awwaash jechuun beekamaadha akka biyyaattis akkuma addunyaatti laga beekamaadha. Sanirraan kan ka'e malkaa Qunxurree jedhame. Kanarraa wal qabatee gootonni hedduulleen biqilaniiru gama Sooddoo kanatti keessattuu Baqqalaa Wayyaa Boonsaa Gaarii yookaan immoo Gabra Maariyaam Gaarii kan jedhamu maqaa jijjiiraniiti. Boonsaa Gaarii ture akkasumas immoo Buttaa Dambal kan jedhamullee ture abbaa gadaa seera abbaa Oromoo kana kan lallabaa turan jechuudha akka hayyuuti. Kanarraan darbe immoo Baqqalaa Wayyaa Boonsaa Gaarii Baalchaa Saafoo gara Suudhukii dhalootaan wal keessa jiru isaan kun innaa weerara xaaliyaanii sana falmachaa turanii maaliifuun kana isiniif himuu uummannis waan beekudha yeroo jalqabaatiif uummata gurraacha adii qalee akka gurraachi adii injifachuu danda'u qabatamaadhaan gaarreen Aduwaas haa ta'u Wucaalees haa ta'u iddoo lolaa sanitti qabatamaan dhaqanii gurraacha yeroo jalqabaaf adii qalee akka gurraachi adii mo'uu danda'u injifannoodhaan qabatamaan akka biyyaatti akka Afrikaatti akka addunyaatti agarsiisanii jechuudha. Warroonni kunniin hin faarfamne alagaatittiin of faarsaa beekamaadha. Haa ta'uuti impaayera Itoophiyaa keessatti sabni keenyallee akka barbaadetti bilisummaan illee jiraachuu baatu yeroo jalqabaaf ilmaan Kush ilmaan Oromoo dhaqee adii biyya weeraruu dhufe kana qalee jechuudha. Qalee injifannoo akka gurraachi adii injifachuu danda'u sochii jalqabaa godhanii jechuudha. Kanarratti wanti nuti beekuu qabnu seenaan kun hatameera deeffachuu qabna hanga biyyoon itti salphattuuti hanga Hacaaluun dhufee Baalchaa Saafoo kaasutti hanga gara Suudhukii kaasutti waa'een gootota kanaa hin callifamne
kun gara fuulduraatti irratti hojjetamuu qaba jedhee yaada akka nama dhuunfaa kootti jechuudha. Asirratti wanti nuti beekuu qabnu Xaaliyaaniin yoo dhufte Oromoodhaafis hin toltu. Warqee Oromoo saamti, lafa Oromoo saamti hamma turanitti daandii haa hojjetan malee afaan aadaa fakkeenyaaf aadaa asuma Keeniyaa fudhattan wantoota Yuurooppitti ta'antu jira. Fakkeenyaaf waan badaa waan fokkisaa jechuudha. Yuurooppi keessatti sirriidha garuu Afrikaa keessatti immoo akka keenyatti akka safuutti akka Oromootti immoo waan safuu ta'etu jira jechuudha. Asuma Keeniyaa fudhattan amma wantoonni aadaa isaanii eenyummaa isaaniirraatii makfaman waan hedduu qaba jechuudha. Akkasuma immoo Xaaliyaanis otoo biyya kana yookaan immoo biyya kana bitte ta'ee akkasuma har'a afaan Oromoo dubbachuu dhiifnee afaan Xaaliyaanii dubbanna sirna gadaa jennu kunillee nu harkaa bada har'a irreecha jenneen irreeffannu kunillee nu harkaa bada jechuudha. Because colonize waan si godhaniif eenyummaa kee hunda si harkaa maksu. Kanaaf immoo biyyoota bitaman fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Gaafa Baalchaa Saafoo, gaafa Baqqalaa Wayyaa, Gabayyoo Gurmuu, Qusee Diinagdee, Jaagamaa Keelloo, Abbichuu Abbaa Gurraachaa yookaan immoo Abbichuu Bayyanaa isaan kun gaafa dhaqanii duulanii lolanii sochiin gurraachota Afrikaa heddullee gara diddaatti galanii jechuudha. Innaasii daldala garbaatiin bitamanii deeman loluu ofirraa fincilaa turan jechuudha. Bidiruu irratti jechuudha. Tole jedhanii ajajamaaf hin ture. Achirraa ka'eeti diddaan Afrikaanotaa iyyuu Afrikaan yookaan gurraachonni Afrikaa kun morma ol qabatanii akka dhala namaatti gurraachi akka ilma namaatti kabajamuudhaaf iyyuu sochiin bu'uurri isa kana jechuudha. Kanaafuu seenicha irratti hin hojjetamne otoo irratti hojjetame natti tola warri miidiyaas namoonni aartitis natti tola. Kan biraa immoo nu beekuu qabnu ilmaanuma Baalchaa Saafoo, Baqqalaa Wayyaa, Boonsaa Gaarii ilmaanuma gara Sudukii kanatu immoo ilmaanuma dhala isaanii kanatu immoo har'a aadaa isaanii eenyummaa isaanii biyyas akka sabaattis akka Oromoottis daangaa biyyaas akka sabaattis immoo Oromoo tiksaa sabni Oromoo waan irratti hirmaachuu qabu. Gaafa Oromoon lolu lolaa, gaafa Oromoon hojjetu hojjetaa, gaafa Oromoon cidha qabu immoo cidha isaa gaggeeffachaa, noormaali jireenya isaa gaggeeffachaa jiraachaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu Tuulamaa keessatti aadaan seenaan hedduun bal'inaan jira. Yaa'u isinis beektu. Kanaafuu wantoota akkasii kanatti ture jechuudha walumaa qabatti. Walumaa galatti wantoota amma atirraa nu kaaste keessaa kan irraa hin haasaamneef akka jiranidha. Ani sanan si qalbeeffachaa jiru. Yoogaa Rabbi humna nuu ta'e Oromiyaa guutuurratti humna arganne wantoota dagataman ni kaasna gara fuuldura yookaan immoo irratti hojjenna. Gara Shawaa Kibba Lixaa kanarratti garuu naannoo isin dhalattan kanatti seenaa akkuma kaaste kana yoo Rabbi gara fuuldura karooraan itti qabannu ta'a yookaan kan itti deemnu ta'a yoo milkoofne Rabbi humna nu haa ta'uuti warroota dagataman san keessumaayyuu warra seenaaf quuqama qaban haasofsiisnee akkasumas immoo aadaaf turizimii wajjin illee waan tokko mari'annee kan itti deemnu ta'a. Waadaa miti garuu akka gara fuulduraatti hin beekamu waan dhufu irratti hojjetamuu danda'a. Hin beekamu irratti hojjechuu qabdu gatii jetteeffata. Ayyee miidiyaan akka miidiyaatti waan kana dhaloota barsiisuu uummata barsiisuu jechuudha. Gootota hedduudha ammas naannoodhuma sabbataa kana Bayyanaa Xiichoo kan jedhamu jira. Farda kaasee kan lolaa ture jechuudha. Gaaruma wacacaa sun mul'atu kana qabatee. Maqaa isaa Wandoo Ongorel Bichootiyyee jedhama. Gaaruma wacacaa kana qabatee lolaa ture. Amma fakkeenyaaf kun ifaan hin kaanema. Kana maaliifan kaasee kana qofa miti. Sochii waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti namoonni dur laga Awwaash kana ce'anii lukaan deemanii gaangeedhaan fardaan deemanii walgahii Maccaa Tuulamaa kana keessatti hirmaachaa ture jechuudha. Sigalee gaafa immoo qubeen afaan Oromoo dhufe kun gaafa bosonaa jechuudha. Gaafa bosonatti qubeen afaan Oromoo barsiifamaa ture sana innaa sanallee Oromoonni Sooddoo qooda qabu jechuudha. Bosona keessatti afaan Oromoo qubee ilmaan isaanii wal barsiisaa turanii jechuudha. Kanaaf hayyoonni hedduun dhokatanii jiru. Gara miidiyaatti bara soqxanii yookaan barbaaddanii seenaa kana qofa miti seenaan dhokatee hedduu jira waan ta'eef kaasuu qabdanii jechuudha. Hanga uwwisa miidiyaa jira miti akka miidiyaa kabar gootaniitu waan kana dhaloonni irraa baratu. Walumaan barbaanne abdii. Ayyee rakkoon qabu. Kaasuu keetiif guddaa galatoomii anis akkanaa kaastu kanan barbaadeef sababni tokko kanuma.
yoo xiqqaate namni lamallee sadillee kudhanillee haa ta'u warri miidiyaa kana dhaggeeffatan yookaan immoo warri sagantaa kana daawwatan keessumaayyuu warri tuulamaa ta'eetu warri sadan sooddoo kanarratti akka itti aadaa deeman tokko kanaafidha kanan akka kaastu barbaade waan gaarii kaastee hayyuu seenaa. Hayyuu seenallee miti. Dhugaa baay'ee namatti tola. Beekurraa waan qoradhee irra geerraati malee. Baay'ee namatti tola. Baalariifoo akkamitti hubatte seenaa kana? Seenanii dhugaa waan nama boonsu wantoota nama irraa kaase kun egaa fakkeenya isaan kaleessa seenaa kana dalaganii nutti dabarsanii nus immoo ilmaan isaanii har'a isaanirraa fuunee seenaa isaanii kana fuunee uummataan dhalootan geenyee amma akkuma inni amma kaase seenaa gootota kanaa namoonni hin beekne namoonni hedduun jiru. Maqaaleen akkuma inni amma as keessatti kaase maqaaleen dagataman illee jiru. Nu immoo gama aartiitiinis haa ta'u gama miidiyaatiinis haa ta'u warreen hafan kana baasnee seenaa isaanii uummatatti ibsuu qabna dhaloota kanatti ibsuu qabna. Namni kaleessa seenaa gaarii dalage borus bara baraan jiraataa jechuudha. Gaafa jiranitti saba kanaa jiraatanii amma immoo gaafa du'an seenaadhaan jiraatu jechuudha. Galmee seenaa keessatti kanaaf nus gara fuulduraatti warreen maqaan isaanii afan kanallee gama aartiitiin ibsuun yaallaa isinillee dhaamsin dabarsuu akka waan kana gadi fageenyaan namoota kana caala beekan akka nu dhiyeessitanii uummatatti nu dabarsitanii jedha. Hayyee galatoomuu lumaan itti deema. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii isinitti tolu isin biraan gahaa jirra jedheen amana. Ammoo seenarraa ammoo gara aartiitti immoo adeemnu. Amma Baalariifoo sanirraa haasa'uuf deemna. Maaliif Baalariifoo jettee sirbite garume? Dursiiti sirbichi maalinni irraa haasofna isa? Sirbichi mee akkamitti? Mata dureen sirbaa Arbuun daraaree caccabe dallaa kee jalaanii caccabe dallaa kee jalaanii na obsi taaree kiyya si obsuu dide garaanii kiyya si obsuu dide garaanii arbuun daraaree caccabe dallaa kee jalaanii caccabe dallaa kee jalaanii na obsi taaree kiyya si obsuu dide garaanii kiyya si obsuu dide garaanii arbuun daraaree kacaa malee na akka qaatu arbuun magaalaa bushooftu arbuun daraaree dhungaadhee silaa sinkuufu kan akka shittoo urgooftu arbuun daraaree caccabe dallaa kee jalaanii caccabe dallaa kee jalaanii na obsi taaree kiyya si obsuu dide garaanii kiyya si obsuu dide garaanii kiyya si obsuu dide garaanii Maleto, maleku la date, pana kenjo horantenye, adirapta jonkolate. Maleto, maleku la date, pana kenjo horantenye, adirapta jonkolate. Wayare, serivonde musi wayare, espora sanasi wayure, sanavode musi wayure. Sabobadi musi wayure. Dimi se hamulu, esuma bakka de gore bulu. Dimi se hamulu, dimi se hamulu, esuma bakka de gore bulu. Shana la ya jala, dugi ya hama ko disi gabisa, dugi ya hama ko disi gabisa. Tunke kudala ma, toko darbu toko sidupisa, toko darbu toko sidupisa. Asgaragal ya kolole, asgaragal. Wale mahalo, anisa jita, uka galuti, lahana nidama, gadi kabi shama, gamasani yama, gadi kabi shama. Baalariifoo barana jaartii argachuun hin danda'amneeti. Nama fakkaata. Baalariifoo gudii nu gochaa jira. Warri lafoo Omaa nuun taane jechuudha. Gatiin dabalee. Fardis gatii dhabaa jira moo maa inni waansa? Gatii dabalee. Maaltu mee ka'umsa si ta'e baay'ee si jaalatamaa jira natti fakkaata. Sooshaal miidiyaa kanarratti keessumaayyuu pilaatfoormii
sooshaal miidiyaa keessaa isa tiiktooktiin baay'ee si deemaa jira. Seenaa dhugaa natti hin fakkaatu yaaduma garuu kireet goote yookaan immoo uumteeti malee wanti ka'umsi seenaa dhugaa natti hin fakkaatu. Ayyee. Moo wayisirraa fudhatanii? Aartiin ka'umsuma isaa waan argaaf dhageetti waan guyyaadhaa gara guyyaatti taatee taa'aa oolu iddoo gammachuuttis haa ta'u iddoo gaddaattis haa ta'u wantootuma ta'u waan uumama dachee kanarra jirurra waa fudhateeti dalagaa taateedhuma ta'urra dhaabbatee ofii qofa sirbu osoo hin taane waanuma taatee hiriyaa keetii irratti dirree ta'e yoo jiraate waanuma argaa olturratti waan tokko xiyyeeffattee kan dalagdu anillee wanti kun na mudatee osoo hin taane waanuma haala yeroo ammaa kana waliin arginurra dhaabbadheen dalage taajabbii akka carraatee hojii kana weellisaa Lammii Zarihuun jedhama mucaa aanaa Bachooti. Walaloof jeedaloo isaa walumaan hojjennee xumurree jechuudha guutuu isaa walumaan dalagnee taateedhuma hamma jiru kanarra dhaabbannee wantootuma guyyaadhaa kara guyyaatti argaa oollu kanarra dhaabbannee ka'umsa dhangaadhuma jaalalaa keessatti mata dureen ishee amma fakkeenya arbuun daraaree caccabe dallaa kee jalaanii na obsi taarikii keessi obsuu dide garaanii jedha mata dureen isaa isumarra dhaabbannee fakkeenya hiriyaa takka hiriyaa kaleessa ati jaalatte takka udooti jaalattu gaafa si jibbite na obsi taarikii keessi obsuu dide garaanii waan jedhu sana of keessaa qabaa jechuudha. Dabalataan immoo gama biraatiinis ibsachuu yoo barbaadde hiriyaa qaalii jaalattu baay'ee jaalattu tokko gaafa biraa dhabde ati hanga lubbuun jirtutti nama sana dagachuu hin dandeechu jechuudha. Kanaaf na obsi taarikii keessi obsuu dide garaanii jettee waan sani kanarra dhaabbadheen dalagee fakkeenya immoo sii malee too sii malee kuulladdaatee faana keenya jooran teenya ati raftaa conqolaatee bakka jedhu sanitti immoo ani jaalala ishii dhafan qabaa ishiin immoo iddoo natti hin kennine jechuudha. Kanaaf achirra dhaabbadhee yeroo namni tokko jaalala nama tokkoof gaafa qabu namni iddoo gaafa sitti ati ishii barbaaduudhaaf laga ceetaa tulluu baataa kaan taataa garuu isheen immoo waan iddoo sitti hin kennineef faana keenya jooran teenya ati raftaa conqolaatee ayyee dabalataan immoo bakka riivoo jedhu kanatti dhalli namaa akkuma jedhamu gaa madaalin dhala namaa kan ittiin madaalamu ilaalcha keetii fi namummaa keetii haa ta'uuti warreen maallaqatti amananillee yoo jiraate kanaaf ergaammoo hani wayyaa wayyuu jedheen filannoo kennee jechuudha. Ammas wantin isa lafoo deemu gar riivoo jedhee wanti daangessin qabu wayyaa fi wayyuu filannoon kenneef jechuudha. Filannoon kan abbaati abbaa galee kanaaf abbaa galeef hin galaa malee muudannoon kun hana nama muudatee osoo hin taane waanuma taatee argaa jirru waanuma waliin argaa jirru sinis waanuma argaa taazabbiidhuma waanuma argeenirra dhaabbannee waan kana dalagnee jechuun barbaade. Naa gala baay'ee ani akkuma irraa naa kaastuuf malee seenaan isirratti ta'ee kanan jedhe ani taphaafi malee waanuma argaa oolluudha. Safuun akka durii miti safuun xiqqoo karaarraa goraa deemaa jira. Bakkee immoo fakkeenya gadi qabii shaamaa gama sanii aamaa bakkeen jirturree fuuldura isaa illee jira. Fakkeenya safuudhuma Oromoon safuu qabaa duudhaa qabaa keessattuu naannoo Tuulamaa kanatti baay'ee beekamaa beekis safuun duudhaan aadan uffannaa kuni baay'ee beekamaadha. Akka safuun keessatti guddannetti dubartii uffata gabaabaa hin kaawwattu surree illee hin kaawwattu yeroo ammaa kana keessa dhufe malee kanaaf immoo aartiidhaan ibsuu yaaletani waan sana kanan godhee gadi qabii shaamaa gama sanii aamaa kanan jedheef safuu fi safeeffannaa uummata keenya biratti barmaatiileen barbaachifne waan ta'eef kanaaf akka safuu eeganii shishinii dheeraa sana uffata aadaa keenya shawaa sana akka itti gallakkisanii deemaniifanii kana keessa buuste kanatti keessa buuse. Ay baay'ee bareeda baay'ee ani akkuma irraa naa haasoftuuf malee ifa dhabe wanti yeroon kun gaggeessaa jiru keessumaayyuu warri adiin gold diggers jedhuti warra waan ta'e barbaada dhala
dhiiratti dhuftu. Dhiira waan ta'e barbaada dhalaattis deemu gooldi garsiidhaniini sirriidha. Karaa rafaa dhaabanii konkolaataa achi dhoksanii dhaabanii dubartii bareedduu yoo argan deemanii naguma yoo ittiin jedhu dargaggeessi tokko hin dubbistuun. Yoo inni deemee qulfii isaatiin gaafa konkolaataa isaa eeyyisiisu deebitee ilaalti. An duraan dubbisuu ni didde dhuftee itti marsiti. The same shit kunis akkasuma waanuma jirudha bar jechuun nama tokko irratti waan ta'u qofa osoo hin ta'in taajjabbiidha. Ani sin hubadha garuu ati jaalala keessa buuste amma ani immoo maayinni ati garaa laaftee fara jechuun ani ammas sin eegaa kee garaan inuma jabaateeree ati araabii lallake bifa artiitiin suuta garan jabatu uumamaan tasammaan gara laafa kana hunda dhageessee garuu kana hunda dhageessee yoo riivoo saniin baddeshi ati ishii dagachuu qabda. Abbaan seenaa sanaa ishii dagachuu qabda. Ati artii keetiin kaasta. Dhugaadha.